yoo akkana ta'e akka dur beeynu san yoo jijjiirame namni lubbuu fi baraarfachuu haa biyyaa baqataaf amma yoo jajjabaate akkam yaaddarre ani hin baqadhu hijaaba amma booda qabsoo Oromooti jechi biyya kana dheessu immoo uma tokko sitti immoo yaadni amma deemaniin kun Oromoo jiru tana takka yoo fixan malee hojjetanii qabu amma booda laal Oromiyaan Oromummaan gadaan afaan Oromoo abaddan Russia, America, China wal ta'anii osoo dhufanii amma booda hin deebisan. It is impossible. Amma booda biyya kanarraa taakkuu takka hin baanu abbama fedhe. Uma. Beektaa waan Oromoo kana beektaa nama hin beekne ittiin taphata. Nama 1,200 turan beektaa yeroo hundan dubbadha. Hayilee Fidaa yeroo biyya kana dhufe Jarmanirraa nama Oromoo diploomaa fi kanaa ol qabu 12 fixe. Nama 1,200 qofa argate. Gaafa 40 jechuudha. Amma ono dachi guunne bakka jiru namuma bakka jiru digri bakka jiru barate amma lubbuu takka baasu jecha biyya kanaa deemne ummata alagaa fi abbootii irree warra ta'uu barbaadu hamilchiisuu jecha biyya kanaa ba'umo wallahi hin gooru kana never it will not happen biyyuma tanarratti dhumne biyyee taane dhaloota dhufu magarsina malee akka abboonni keenya godhanitti kana biyya kana keessaa baane eenyu baay'isaa dheessina biyya teenya irraa no way tunlaal tun dachii teenya qalli baradhu qe'ee namaan dhaayine tuni asiin bara tokko yaadadha sallatti ajooyyaadhaniin jaarsa tokko cilaaluun baradha wanni mana maree barattoota maatii keessan jira jaarsi ijoollee isaa jalaa ari'an mana barnootati inni asalla gosti isallee ana asallaanu gosa ta'uun beeku beektaa yoo san maqama biyya wayisi'a jaarsi ulee qabatee dhufe tashoomaa jedheen daarektaraan tashoomaa jedheen lafti tun maal jedhamti jennaan jedhe lafti tun maal jedhamti magaalaan moo maal jedhamti asallaa asallaa jetteemi anillee asallaa gosi tiyya asallaa laftillee samillee asallaa situ irraa deema malee ijoolleen tiyyan deemtu tun lafti lafa Oromooti tun lafti Oromiyaa rabbiin nuu kenne abbootii teenya irraa dhaalle amma booda yoo barbaadan nu fixanii lafee teenya biyya tana haa baasan malee biyya tana irraa hin baanu hagatti hafte bara isiin hin jirtu ciranii akka hantuuta jooniyyaa uruu Oromiyaa tanaa gara hundaan ciranii fixanii jiran injirru war biyya sana bare beeta biyya sana beeta Oromoon jiraataa jiru orma jiraachisaa beeta nama beeta diggisii namaa dhaqee harka namaa dhawu biyya sanatti risaajii tokko dheerna godhaniiti magaalaa amma keessa jiru tana qabeenya jiru kana laalanitti tokkoffaan saba kana lammaffaan saba kana sadaffaan saba san jedhaniiti Oromoon lakkoofsa keessa seenuu didde shanaffaa gaditti buute Oromoo magaalaa deenya keessatti magaalaa Tufaa Munaa keessatti magaalaa Taaddasa Birruu itti fannifametti kawaam ammoo Mazammar itti fannifame keessatti Kaayilee Fidaa keessatti ajjeefame keessatti magaalaa Oromoon 5,000 falmatee fi bilisa baasitana keessatti shanaffaan jirru diinagdeen amma hin jirre jennaanee biyya kana nuyi tifooso biyya kanatti okay mirga tifoosummaa garuu gadi hin dhiifnu amma booda sii galee amma beektaa biyyaa dheessa isin isin goona isin qalla olaantummaa seeraa maal buufan isaan afuufanii mirga tifoosummaa nu dhorkuu barbaadan mirga nama warra jiru bira teenne akka isaan itti jiran laalu hin ta'a kun ani akka kiyyatti mirga tifoosummaa sanirra jedheetiin mirga jiraachuu falmadha malee mirga tifoosummaa dhiiseen deeman maaliifi amma booda biyya sanarraa deemnee yaana nu awwaalanii maali no takka namni saba kanaaf yaadu ummata kanaaf yaadu amma booda jiruun teenyas duuti teenyas biyyuma sana keessatti kara dandeenyu hundaan falmanne haqa keenya deeffachuu yoon dandeenye osoo carraa hin wareegamu malee takku takka socho'uun hin jiru.
Mee hagaan haasa'u shaayii fudhachaa.